Kun marii kallattii gaaddisa seeraati. Qophii kanaan dhimmoota seeraa irratti hawaasaaf hubannoon ni uumama. Qophiin kun kan isin bira ga'u walta'iinsa OBN fi Inistituutii Leenjii Ogeessota Qaamolee Haqaa fi Qorannoo Seeraa Oromiyaa dhaabbata hojjettoota idil-addunyaa ILO waliin ta'uun hubannoo seeraa qabaachuun yakkaa fi rakkoo nama baraara. Seera beekuun qaroomina. Seerri waan hunda. Gaaddisa seeraa. Gaaddisa seeraa. Dhaggeeffattoota keenya nageenya keenya kabajaa fi jaalala bakka jirtan maratti isin yaagoo jenna. Yeroo ammaa kana sa'aatii kanarraa kaasee kanaan dura muramteedhaan marii kallattiitiin kan isin bira ture isin bira gahaatiin ture har'a immoo haala haaraa ta'een gaaddisa seeraa maqaa jedhu jijjiiratee isin bira gaha jechuudha. Keessumaa ogeeyyiin seeraa asirratti kallattiidhaan dhimmoota garaagaraa irratti kan irratti hirmaatanidha. Kana cinaatti immoo wanti haarofti gaaddisa seeraa kan wajjin wal qabatu qophiin kun Inistituutii Leenjii Qaamolee Haqaa Oromiyaatiin kan deeggaramedha jechuudha. Kanaaf guyyaa har'aa kanarraa kaasnee dhimmoota keessumaa seera wajjin wal qabatan hawaasni hubannaa akka argatuu fi seeras akka baratuu fi waan hedduudha kan nukaasaatiin itti fufnu. Eeyyanii qophiin kun bakka muramteetii kan isin darbaa jiru keessattuyyuu maqaa haaraan gaaddisa seeraa jechuudhaan Inistituutii Leenjii fi Qorannoo Seeraa Oromiyaa akkasumas dhaabbata hojjettoota idil-addunyaa ILO fi walta'iinsa OBN'tiin kan isin dhiyaatudha. Egaa qophiin kun torban maraa sa'aatii mabartantti yeroo hundumaa qophii isin dhiyaatudha. Har'allee dhimma seeraa qabannee dhiyaanneeti jirra. Dhimmoonni har'a qabannee dhiyaanne keessattuu mirga hojjetaa fi hojjettiisaa irratti xiyyeeffata. Hojjetaan tokko mirga akkamii qabaa? Dirqama akkamiittis qabaa? Hojjechiisaan tokko immoo mirga akkamii qabaa? Dirqama akkamiitti qabaa? Dhimma jedhu egaa bal'inaan ogeessa qabannee kanarratti kan mari'annu taasisu mariisuudhaan amma kadiriif Daraartuu Fayyisaa istiidiyootti argamna. Hamdiyaa Muhammad qophii kana qajeelchuudhaan Hawwaraa Amaanii fi Mitikkuu Mirreessaa ogeeyyii keenya teeknikaati 022 862 fi 022 305 haaloo nuun jettan kallattiidhaan argattu dhimma seeraa irratti maranna. Dhimmi seeraa irratti marannu kana dhageeffadhaatii qalbeeffadhaa walitti deebina. Obbo Gammadoon hojii hoteelaa irratti bobba'anii hojjechuu erga eegalanii bubbulaniiru. Hojii kanaanis namoota 60 ta'an waliin walii galtee hojii uumuun hojjechiisu. Hojjettoonni hoteelichaa kunniin immoo galii hojii kanarraa argataniin maatii isaanii bulfatu. Tibba kana immoo Obbo Gammadoon tilmaamni gibiraa waan itti baay'atee fi hojii hoteelaa kana dhaabbataadhaan cufuun hojii biroo irratti bobba'uuf murteessu. Murtiin isaanii kun immoo hojjettoota isaanii kanaa fi oduu gaarii miti. Obbo Gammadoon garuu murtii isaanii kana hojiirra oolchuu fi ganama tokko hojjettoota isaanii walitti qabuun sababa dhaabbatichi itti fufinsaan hojii isaa dhaabeef waliigalteen hojii isaanii adda cituu ibsaniifi jiru. Kanuma hordofuunis hojjettoonni kunniin mindaa hanga guyyaa sanaatti hojjetanii isaan biraa qaban fudhachuun guyyaa itti aanurraa eegaluun gara iddoo hojii akka hin dhufne isaan beeksisan. Murtii Obbo Gammadootti kan hin quufiinne hojjettoonni kunniin dhimmicha fudhatanii gara mana murtiitti geessan. Dhaggeeffattoota keenya dhimma kanarratti hojjettoonni kun mirgi biroo isaan Obbo Gammadoo irraa gaafachuu danda'an ni jira. Manni murtii dhimmi kun dhiyaatuuf murtii akkamii murteessuu danda'a? Yaada qabdan karaa toora bilbilaa fi ergaa gabaabaan nuuf qooda. Ayyan dhimma hadhaa fi irratti mari'annu isaan dhaggeeffattan kana caqastoota keenya Obbo Gammadoon gibirri ani kafalumatti dabaleetiin jira. Kanaaf hojii hoteelaa hojjechaatiin jiru kan itti fufsiisuu hin danda'u. Hojjettoonni kanaan dura hojii uummattanii hoteela kan kana keessatti hojjechaatiin jirtanii har'ara kaastanii hojii biraa barbaaddachuu dandeessu jedheetiin kafaltii isa biraa qaban kaffalee fi akka isaan bittannaa'anii akkasumas immoo hoteelicha cufuu akka barbaadeedha kan itti isaanitti hime jechuudha. Hojjettoota sanatti hojjettoonni mootuu lakkii kun ta'uutii hin qabu jedhaniitti dhimma kana gara mana murtiitti kan isaan geessanii manni murtii waan inni murteessuuti malu isinis immoo akka dhaggeeffataatti dhimma kana osoo isin ta'e maal murteessitu kan jedhu sirriitti xiinxaltanii dhimmichas dhageessaniitu jenneeti abdana caqastoota keenya irratti akka hirmaattaniidha kan nuti barbaannu. Gara boodaarra immoo Inistituutii Leenjii fi Qorannoo Seera Oromiyaa irraa keessummaa affeerannaa keessumaa mirga hojjetaa fi hojjechiisaa ilaalchisee sirriitti ibsa irratti kan kennan isaa jechuudha. Hubannaa argattu jenneetiin yaadna sanirraa hammarra akkasaatiin immoo isin irratti hirmaadha. Dhimmi marii keenya Obbo Gammadoodha. Abbaa hoteelaati. Hojjettoota 60 ta'an qaxaree hojjechiisaa ture.
garuu gibirri humnaa ol natti baay'ateera kanaaf itti fufuu hin danda'u jedhanii dhaabbiidhaan hoteelicha cufanii hojjettootas mariisanii koontiraatiin isaanii waliigalteen isaanii adda cituutti himanii mindaa hojjetan haga guyyaa sanitti qabu kafalanii fi ofirra gaggeessanii hojjettoonni immoo komii qabna kun gahaa miti waan jedhuudhaan gara mana murtiitti dhiyaatanii manni murtii maal jedha mirgi hojjettoonni immoo abbaa hoteelaa kanarraa qaban hafee yoo jiraate immoo nutti ba yookaan immoo gaggeessu sirriidha. Hela. Naguma. Akkam jirtu? Nagaa galata Waaqayyoo akkam isin? Fayyaadha. Eenyu jennu isarratti? Misbaa'ii Jabalii Jimama Turtollee. Ayyee Zaayi maal jetta? Osoo si ta'e maal murteessita? Dhimmi kun osoo si maal dhufe? Egaa itti gaafatamuu nama qabuun jedha. Eenyu? Obbo Gammadoo moo? Eeyyee obbo Dabalee itti gaafatamuu qabuun jedha. Obbo Gammadoo dhaggeeffannee? Dhaggeeffadhe. Abbaa hoteelichaa? Abbaan qabeenyachaa sun itti fayyadamu itti gaafatamuu qaban jedha. Maal gaafatamu? Maaliif gaafatu? Mindaa qaban gaggeessanii ofirraa gaggeessaniitu jiru maal isaan hafe maal gaafatu? Maali amma fakkeenyaaf mindaa kaffaluu bichitii otoo hin taane sila nuuf hunde sana waan gargaara. Bilbilli izattiin addaan citeetiin jira. Caqastoonni keenya gaa asirratti hubannaa yoo qabaatan waa'ee seeraa keessumaa waan dhagaan waan arganii keessumaa namoonni hedduun dhimma kanaanis wal qabatu jiraachuuti danda'a dhaga'uuti danda'u isaan qunnamuuti danda'a dhimmoota akkanaa kana wajjin wal qabatee fala seeraas kanneen argatan yoo jiraate muuxannoo sanarraa nuuf qooduuti danda'u. Obbo Gammadoon itti gaafatamuu qabaadha kan inni jedhe garuu gaa yaada isaa xumurree bilbilli addaan cite waan ta'eef kanaaf obbo Gammadoon akkamitti itti gaafatama yoo itti gaafatama ta'e yoo itti gaafatamus ta'e immoo akkamiin kan jedhu waan kanarraatti barattan yookiin immoo abbaa murtiyyuu taatanii dhimmi kun osoo isinitti dhiyaate maal murteessitu kan jedhu ammallee dhaggeeffataa qabna turarra. Hello. Akkam jirtu? Nagaa jirtu kamii warra obiyan. Fayyaadha. Eenyu jenne isarratti? Abdii Abrahaamiin Jaama. Abdii isarratti? Argiri taanaan chaargandeen jennee irraa hin dabale. Tole Abdii osoo dhimmi kun si bira dhufe ati abbaa murtii taatee maal murteessita? Ani itti gaafatamuu qabu hin jedha. Maaliif? Obbo Gammadoo moo? Eeyyeen. Maaliif? Hojjettoota nagaa hojii barbaadadhaa jee mindaa isaan achi dura ture kan kannee fi gaggeessu. Ayyee. Maalirra itti gaafatama? Oduma abbaa seeraa taatanii bilisaan gaggeessitu. Bilisaan gaggeessa gaa hojjettoota kana achi keessa tanqinni inni. Meenu eegitoo irratti nu eege abdi. Hello dhaggeeffataa lamaffaa. Hello Ahmadii fi Diraartuun Attamuul. Barsiisaa Darajjee Jaaraati. Eeyyani Ahmad. Maal jedha barsiisaan? Ani akka kootti gaggeessuun qabu mirgi hojjettoota kanaallee eeggamuu qabaan jedha. Mee abdii wajjin dubbadhaame wal falmaa. Hello dhaggeeffataa biraa akkam? Hello Darajjee Jaaraa akkam? Nagaa keessan. Barsiisaadhaatti dabalii fi kabaja qaba. Barsiisaa Darajjeedha. Tole rakkoon gabaatu nagaadha miti. Nagaa akkamiiti? Tole akka koottanii namni kun gaggeessuun qabu mirga nama hojjettoota kanaa kabajuu qaban jedha. Maaliif mee sababni? Galatoomii ani akka kootti mirgi hojjettoota kanaa akkatti inni eeggamuu qabu jedhee yaade. Namni kun kunoo ganama sa'aatii dura walitti qabee hojjettoota kana yeroo gabaabaa keessatti murtee atamtamaati kan inni fudhate. Hojjettoonni kun immoo maatii horachuu qabanii namoota hedduu ittiin jiraachisuu danda'anii hojii jireenya isaaniiti waan ta'eef madda galii ittiin jiruuf jireenya isaanii gaggeessanii ittiin akkasumas immoo hedduu ittiin maatii hedduu ittiin horachuu danda'an waan ta'eef tarkaanfiin namni kun itti fudhate immoo tarkaanfii atamtamatti waan ta'eef dursee hojjettoota kanaan itti qophaa'a jedheeni yeroo gabaabaa yookiin immoo gara fuulduraatti waan akkanaa yaadaa haala akka mijeeffattan jedhee dursee hin beeksisne. Namni kun immoo har'uma hojii idilee isaaniirraa yookiin immoo madda galii isaaniirraa har'a adda yoo cite rakkoo hin taaneef maatiin isaanis saaxilamuu danda'u waan ta'eef. Kanaaf namni kun hojii isaa itti fufuu yoo hin dandeenye ta'e hojjettoota kanaaf karaa isaan ittiin jiruuf jireenya isaanii yookiin immoo bifa onnachiiftutiin gargaaree akka isaan ittiin hojii uummatan yookiin immoo waan akkasiitiin karaa gargaarsatiin kan hin goone yoo ta'e akkasumatti hojii dhaabeera jedhee kan wanti jiru yoo ta'e kanaaf haala yookiin danda'amee haala mijeessuu fi qaba malee kanaaf kan harma ka'ee kan
namni kun ittiin jiraatu waan ta'eef rakkisaa waan ta'eef kanaaf haala otoo mijeessin gadhiisuun qabanii waan jiru kananii. Gaddi ani itti gaafatamuu qabuun jaabeetee dalagarsa. Okay. Sababni fakkeenyaaf ijoollee tana mindaa isaan achi dura dalagaa turan kanneen fi hojii barbaadadhaa jeen. Eeyyani. Kanaafuu maalirra itti gaafatama hojii barbaadadhaa jechuun waan amma dura isaan san dura dalagaa turan kanneen fi jarkarratti hafalee fi dhimaatti namni inni ijoollee tanaa hin namne isatti. Okay, laali amma namni kun ittiin jiruuf jireenya ofii ittiin maatii ofii horatamiti ittiin madda galii isaati. Madda galii itti dhugaadha. Madda galii ta'ee garuu hojii barbaadadha. Har'aan booda wal dadhabdee hin danda'u sababa gibiraati jeeti itti himeeti bar. Namni kurree dursee hin beeksisne jarri kun ittiin jiraachaa jiraattiin hayyee barsiisaa Darajjee Jaara akkasumas Abdii Abrahiim gara boodaatti keessummaan keenya waan kaasan hordofaa hirmaannaa keessaniif guddaa isin galateeffannaa ulfaadha. Falmii cimaa ture. Abdii fi barsiisaa Darajjeeni keessumaa barsiisaan Darajjeen akka isaan kaasanitti dursee qophaa'aa jechuu qabaa jalqaba irratti kanarraa kan hafe immoo onnachiiftuu kennuufii qabaa haala mijeessuufii qabaa namni 60 hoteela obbo Gammadoo kana keessa hojjetanii maatiif duubaa qaba kanaaf rakkoo keessa galuu waan danda'aniif itti gaafatamuu qabaadha kan inni jedhu Abdiin immoo lakkii mindaa waan isaan biraan qaban kenneefii jira waan ta'eef isaallee rakkootu irra qaqqabe waan ta'eef dirqama homaatti gaafatamuu hin qabudha kan inni jedhe gara boodaarratti ammas kana sirriitti ogeessi kan yaada kennan ta'a. Hojjetaan tokko dhaabbanni isaa akkanatti hin cufama taanaan mirga akkamii qaba waan jedhu sirriitti dhageeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Namuyyuu waan tajaajilu keessatti mirga gara garaa qaba. Gara boodaatti keessummaan keenya dhimma kana bal'inaan ni kaasu garuu barsiisaa Darajjeen wanti kaasan akkanumaan harka qullaa gaggeessuun qabu. Waallee jechuu qaba waa harka isaan kaa'uu qaba waan jedhanidha. Kun seeraan immoo akkamitti ilaalama waan jedhamu gara boodaatti ilaalla. Wantumti harka kaa'u kun waan akkamitti harka kaa'u jechuun maali akkamitti kaa'ama waan jedhu seera qaba waan ta'eef wanni martu. Seerri maal jedhama? Keessumaa hojjetaan tokko mana hojii tokko keessatti yoo hojjetu akkuma dirqama isaa raawwatu sana mirgoota garaagaraa qabaachuuti danda'a mirga isaa sana immoo beekee itti fayyadamuudhaaf yeroo rakkoon irra qaqqabu qofa osoo hin ta'in itti deebina. Itti deebina dhaggeeffataatu jira. Akkam jirtu? Akkami nagaa? Fayyaadha walaa barra eenyu jennu eessarraati? Fuwaad Sammaan Jaamaa Harargee Baanaa Baddannoorraa. Fuwaad dhaggeeffachaa jirta? Dhaggeeffachuutti hin jira. Tole maal jette? Obbo Gammadoon sun hojjettoota sanii eega waan bira jira kafalee fi gaggeesse. Waan itti gaafatamu qabu bakka nagayummaan ja'a. Haqa isaanii kenneefi jetta? Mirga biraan qaban isaan waan gaafachuu danda'an? Mirga biraa yoonii fi kafaltiin isa biratti hafteef qofa malee eega kafaltii kanneef jirutti. Hojii biraa barbaadadha hojii jeenii yoo gaggeesse. Bakka waan itti gaafatamu qabu hajuu hin qaba. Isuma bira hojjechaatiin turanii madda galii isaaniitii tarii namni kun maatiif duubaatti qabaachuuti danda'a rakkachuuti danda'u kana gaafachuudhaaf obbo Gammadoo mirga hin qaban jetta. Inni obbo Gammadooniif hoteela cufeemi hoteelli sun cufamee duuba kamta waan biraa maal gaafatan hoteela san cufee jira firra. Kanaafuu madda galii isaanii taatuusi. Mee toora irratti nu eegaa Obbo Fuwaad toora irratti nu eegaa dhaggeeffata lammaffaa hello. Hello Amadi. Eenyu eessarraayi? Ayyaanoo Kanjuun jedhama godina Arsii. Ayyaanoo maal jettaati? Ani itti gaafatamuu qabaan jedha. Maaliif mee dubbadhaa Fuwaadii wajji wal mari'adhaa. Hello Fuwaad. Hello. Nagaa olte kam. Nagaa fayyaadha xiqqoo ayyaanoo sagaleen natti xiqqaatti. Ayyaanoo. Mee maaliif itti gaafatamuu qabu jettaati obbo Abbaan hoteelichaa kun? Hoteela sana eega cufee jirutti eega cufee boodaan itti gaafatamuu qabu kajuun yaada qaba. Maaliif inni eega hoteela cufee jirutti wanni inni isaanii kafalu waan hin jirreef isaanummaa mindaa isaanii irraa duraan qusatanii waan hojii biraa ittiin barbaaddatan qopheeffatanii hojii biraa barbaaddachuu qaban malee ammaan tana waan itti gaafatamu qabu kajuu yaada qaba. Maalaalee kan hubachuu qabdu abbaan hoteelichaa kun hojjettoota isaa kana jaal jedheetuma gibira irra ga'ee yeroon gibira irra ga'eennaan kan inni yeroo gabaabaa keessatti hoggasuma hoteela cufuu fi inni hoggasuma beeksisuun takkitii ta'e tokkoffaa maaliif inni mirga hojjettoota isaa kanas hin eenne inni isa
isaan mirga qabu waan ta'eef akkuma dirqama qaban mirgas ni qabu mirga waa tokko gaafachuu ni qabu waan ta'eef yaal jedheetuma ammoo mindaa isaanii qofa kaffalee fi deemaa hojii barbaadadaa kanaan booda bakka hoteelicha kanan hojjedhu nan cufaa jedhee dubbii akkasii itti dubbachuun hin danda'amu. Isaanillee mirga seera biratti yoo gaafatan mirga isa gaafachiisu waan argataniif maaliif isaan amma yeroo gabaabduu san keessatti inni deemadha hojii barbaadadaa jedhee kan inni itti dabse kun isaan odoo yeroo dheeraan dura jechuudha odoo wanti akkasii hin cufa jedhee itti karoorsee dura qabaate kan ta'e qaddamee jalqabuma itti himuu qaba jalqabuma jechuudha waan akkanaa nan godhaa kanaaf hojii biraa barbaadadaadha hangan cufutti immoo hojii biraa barbaadadaa hojii kana hojjechaallee jechuu ni qaba malee yeruma cufuu fi bakka adeemaa hojii barbaadadaa jechuun hin danda'amu waan ta'eef isaan immoo hojii achi keessa hojjetaniin ittiin jiraachaa jira waan ta'eef yeroo saniif uummanni sun hundi isaaniitu hojii ittiin jiraatan waan hin qabneef baay'ee miidhamu waan ta'eef karaa seeratiin isa hin gaafachiisu jira. Kan amma ati jettu kana amma akka seeraatti dhiyeetaan seeraa beekte kan amma ati jettu kana hundumaa'u abbaan qabeenya sanii sun qabee mirgi isaanii kan dhiibamu jee kan akka seeraatitti yoonii fi kafaltii isaanii mure qofa kanaanichitti immoo akka fedhe ta'uus qabeenya waan itti isaan hojjetan san cufuus bakka kana seerri waan ni gaafachiisa yaada jiru waan hin qabu na fakkaate. Amma fa'aalaan kan hubachuu qabdu amma fakkeenyaaf ani hojjetaa koo tokko akkam fedhetti sa'aatii barbaade ari'ee sa'aatii barbaade immoo kootti hojjedhu jechuun hin mirganan qaba maaliif sa'aatii barbaade deeminarraa sa'aatii barbaade immoo kootti hojjedhu jechuun hin danda'a maaliif karaa seeratiin hin gaafachiisu jettee adda akkanatti. Laal sa'aatii barbaade ari'ee sa'aatii barbaade akkas jechuu osoo ta'in wanta isaan hojjetan sun yooniif hoteela san ni cufee hoteelli sun ni dhaabbatee hojii guutumaa guututti dhaabee. Tole Fu'aad fi Ayyaanoon egaa wal mormii cimaadha kan isin gaggeessitanii isin galateeffannaa gara boodarra ogeessi kanarratti yaada yoo kennuun sirriitti caqasaatiin raawwattu. Ayyee galatooma. Erga gaafa 8330 dhaggeeffattoota keenya hedduudha kan nuuf barreessaatiin jiru Khalid Jamaal Arsii Coollee ganda yaa'ii guugurraatii OBN dhaggeeffachaatiin jira abbaan qabeenyaa obbo Gammadoon itti gaafatamuu hin qabu jedheetiin jira Bashaatuu Faqqadaa jedhama Adaamarraa obbo Gammadoon itti gaafatamuu qaba sababni isaas namoota hojii dhaban sanaaf dursee itti himuuti qaba hojii biroos akka isaan barbaadatan beeksisuu qaba jetteeti kan isheen jirtu. Batruu Alamuuti waa caaleerraa isin faana jirra jabaadhaa jedheeti jira. Ibrahim illee Baalee Bahaarraa lageedhaarraa nu bilbilee obbo Gammadoon itti gaafatamuu hin qabu waan jedhudha kan nuun ga'e mariin keenya malleetti buufa irra caalatti kan mari'achaa jiru mirga hojjetaa fi hojjechiisaa irratti hojjetaan tokko mirga akkamii qaba hojjechiisaan tokko mirga akkamii qaba hojjetaan tokko dirqama akkamii qaba hojjechiisaan tokko dirqama akkamii qaba waan jedhu irratti kan mari'annu qophiin kun dhaabbata hojjettoota idil addunyaa ILO akkasumas OBN fi Instituutii Leenjii fi Qorannoo Seeraa Oromiyaa qindoominaan kan isinii dhiyaatudha. Qophiin kun qophii gaaddisaati jedhama. Ammas dhaggeeffataatu jira. Hello. Hello. Akkam jirtu? Akkam jirtan? Nagaa eenyu eessarraayi? Ana Haarun Yuusuf godina Arsii ana Shanankooluu Gandalaaftuu Rifeensoo bakka jedhamturraayi. Haarun maal jetta? Ani immoo itti gaafatamuu qabaan jaa. Obbo Gammadoon? Itti gaafatamuu maal mindaa qaban kenneefi kana caalaa maaliif gaafatamu? Mindaa kan nu qofa osoo hin taane beekta eega jala kana galtee isaan qaataree hojiirra waan san dura turaniif. Hayyee. Manni kun akka cufame jee ari'uun qabu bakka rakkoo fi balloos walumaan waan inni ta'uu qaban malee. Isaan har'aan tana ari'amuun qaban. Mirga maal qaban hojjettoonni kun obbo Gammadoo irraa mirga maal qaban? Mirgi isaan qaban gaa wanti itti dhufe walumaanuu itti dhufe wanni kun akkuma waan isaaniitti ufijee duraatu hojjetu jiranii. Wanti kun bakka walumaanuu itti dhufe cufamus walumaanii duraa cufame malee isa bichaa duraa hin cufamne. Saniifuu bakka itti gaafatamuu qaba malee jara. Maal godha maaliin gaafatamu ree maaliin gaafatu eega waliin cufame? Gaafii maalii kaasuu danda'u? Jaruma kana wajjin mari'atee galtee akkaataa manni kun itti banamu galtee waan jechuu qaba malee.
Tole Haaruun yaada keetiif guddaa si galateeffannaa. Ulfaadhu caqastoota keenya OBN dhaggeeffachaan waliin tura. Sirba dhaggeeffannee sana booda immoo keessummaa qabannee deebina. Sirbaan booda walitti deebinees jirra dhaggeeffattoota keenyaa qophii gaaddisa seeraatiin dhimma seeraa gara garaa irratti mari'annaa. Egaa har'a
walta'iinsa Inistituutii Leenjii fi qorannoo seeraa Oromiyaa dhaabbata hojjettoota idil addunyaa ILO fi akkasumas walta'iinsa OBN'tiin qophii isinii dhiyaatu qophiin gaaddisaa keessummaa qabna amma baga nagaan dhuftan. Baga nagaan dhuftan. Dhaggeeffattoota keenya keessummaan keenya obbo Milkii Mokuriyaati. Inistituutii Leenjii qaamolee seeraa qorannoo seeraa Oromiyaatti leenjisaa fi ogeessa seeraati. Dhimma irratti mari'achaa jirru mirga hojjetaa fi hojjechiisaati. Mee dhimma kana dhaggeeffannee walitti deebina. Obbo Gammadoon hojii hoteelaa irratti bobba'anii hojjechuu erga eegalanii bubbulaniiru. Hojii kanaanis namoota 60 ta'an waliin walii galtee hojii uumuun hojjechiisu. Hojjettoonni hoteelichaa kunniin immoo galii hojii kanarraa argataniin maatii isaanii bulfatu. Tibba kana immoo obbo Gammadoon tilmaamni gibiraa waan itti baay'atee fi hojii hoteelaa kana dhaabbataadhaan cufuun hojii biroo irratti bobba'uuf murteessu. Murtiin isaanii kun immoo hojjettoota isaanii kanaa fi oduu gaarii miti. Obbo Gammadoon garuu murtii isaanii kana hojiirra oolchuu fi ganama tokko hojjettoota isaanii walitti qabuun sababa dhaabbatichi itti fufinsaan hojii isaa dhaabeef waliigalteen hojii isaanii adda cituu ibsaniifi jiru. Kanuma hordofuunis hojjettoonni kunniin mindaa hanga guyyaa sanaatti hojjetanii isaan biraa qaban fudhachuun guyyaa itti aanurraa eegaluun gara iddoo hojii akka hin dhufne isaan beeksisan. Murtii obbo Gammadootti kan hin quufiin hojjettoonni kunniin dhimmicha fudhatanii gara mana murtiitti geessan. Dhaggeeffattoota keenya dhimma kanarratti hojjettoonni kun mirgi biroo isaan obbo Gammadoo irraa gaafachuu danda'an ni jira. Manni murtii dhimmi kun dhiyaatuuf murtii akkamii murteessuu danda'a? Yaada qabdan karaa toora bilbilaa fi ergaa gabaabaan nuuf qooda. Egaa dhaggeeffattoonni keenya murtii garaagaraa kennaniiti jiru. Obbo Gammadoon ittiin gaafatamuu sababni isaa mindaa hojjettoonni biraa qaban haga guyyaa gaggeessanitti kaffalaniiti jiru waan ta'eef hoteelichi walumaan cufame waan ta'eef waan gaafatan tokko illee qabanii nagaan ijoolleen illee gara hojjettoonni illee gara mana isaanii deemuu qabanii obbo Gammadoon isin gaafatamuu warri jedhan jiru. Lakki obbo Gammadoon hojjechiisanii waan jedhaneef agarraatti tajaajila bira hagam akka turan illee ilaalamuu qabaa. Akkasumas immoo waan hojii ittiin barbaadan illee ilaalamuu qabaa. Harka duwwaa gaggeessuun qabu warri jedhanii kaasan jiru. Isin maal jettu? Baay'ee gaariidha. Dhimma kanarratti akkuma ilaaluu dandeenye dhaabbatni hojii tokko sababa garaagaraatiin cufamuu danda'a. Sababni kanneen keessaa tokko dhaabbanni tokko kasaaree dhaabbata isaa cufuu danda'a yookiin immoo sababa birootiin abbaan qabeenyaa dhaabbatichaa hojii biraa irratti bobba'uudhaaf fedhii qabaate dhaabbata hojii sana cufuu danda'a jechuudha. Inni kuni labsii hojjetaaf hojjechiisaa labsii lakkoofsa 1156 bara 2011 bahee keewwata 24 muraa 4 irratti akka mirga hojjechiisaa isa tokkotti taa'ee jira jechuudha. Kana yeroo jennu dhaabbanni hojjechiisaa tokko uumama isaatiin mirga qabu keessaa inni tokko hojii hojjetaa jiru dhaabuu yookiin adda kutuu akkasuma immoo hayyamaa daldalaa dhimma sana irratti baafate deebisuudhaan dhaabbaticha cufuu danda'a jechuudha. Yeroo kana mirgi hojjetaaf eegamu garuu ni jiraata jechuudha akka labsii amma tuqe kanaatti. Mirgoota hojjettootaaf yeroo dhaabbanni tokko kasaaruudhaanis haa ta'u sababa biroo kamiitiin iyyuu dhaabbiidhaan yookiin immoo itti fufiinsaan kan cufame yeroo ta'u mirgooti hojjettootaaf eegaman keessaa inni tokko labsii 1156 bara 2011 bahee keewwata 39 muraa 1 irratti kan taa'ee jira. Inni kunis maalidha? Mirga kaffaltii hojiirra gaggeessaa argachuuti jechuudha. Kanaaf sababa kamiin iyyuu haa ta'u fedhii isaatiin haa ta'u kasaaruudhaan haa ta'u dhaabbanni tokko yoo cufame hojii hojjetaa ture kan dhaabe yoo ta'e sababa kanaanis immoo hojjettoonni gaggeeffamuuf kan dirqaman yoo ta'e dhaabbanni kun hojjettoota kanaaf kaffaltii hojiirraa gaggeessuu danda'u akka qabu yookiin immoo akka dirqama dhaabbatichaatti seerichi ni tuma jechuudha. Keewwata 40 irratti labsiidhuma amma tuqe hanga kaffaltii kanaas ni ibsa jechuudha. Seerri kuni hanga kaffaltii kanaa ilaalchisee kaffaltiin hojiirraa gaggeessaa sababa olitti ibsineenis haa ta'u sababoota biroo hedduutu jiru. Karaa sababoonni kaffaltii hojiirraa gaggeessaa kana hojjechiisaan akka kaffalu dirqisiisan kanneen biroos jiru. Hangi isaa mindaa torban dhumaa irratti hojjetaan sun argataa ture kan ji'a tokko 30 baay'ate jechuudha. Kana jechuun
mindaa ji'a tokko hojjetaan sun muuxannoo waggaa tokko hin caalle kan qabu yoo ta'e mindaa ji'a tokko akka kaffaltii hojiirraa gaggeessaatti ni kaffalamaaf jechuudha. Waggaa tokko ol yoo ta'e muuxannoon hojjetaa sanaa dhaabbaticha tajaajiluu irratti yeroo inni dabarse waggaa tokko ol yoo ta'e tokkoon waggaa dabalaniif tokko sadaffaa mindaa waggaasaa amma ibsine kan dabala adeemu ta'a jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf hojjetaan tokko ji'a dhumaa hojiirra gaggeeffame kana keessatti qarshii 3,000 mindaa argataa kan ture yoo ta'e muuxannoon isaa waggaa tokko fi sanaa gadi yoo ta'e qarshii 3,000 kana mindaa ji'a tokko jenne kana argate akka gaggeeffamu ta'a. Waggaa 2 yoo ta'e fakkeenyaaf muuxannoon hojii isaa kan waggaa tokkoffaatiif qarshiin 3,000 argata. Tokkoon waggaa dabalaniitiif fakkeenyaaf waggaa 2 yoo ta'e waggaa tokko dabalee jira. Tokko sadaffaa qarshii 3,000 jechuun qarshii 1,000 irratti da'amee fi qarshii 4,000 akka kaffaltii hojiirraa gaggeessaatti argate akka gaggeeffamu taasifamaa jechuudha. Egaa kaayyoon kaffaltii hojiirraa gaggeessaa kaffalamuufis akkuma amma hirmaattonni dhaggeeffattoonni keenya kaasan hojjetaan tokko dhaabbata tokko keessatti hojjetaa ture battaluma hojii gadi lakkisi jedhamuun maatii isaa mindaa sanaan faayidaa dhaabbaticha irraa argatuun bulchaa namni ture tokko hojii biraa hanga argatutti yeroo itti qophaa'utiif isa gargaaru kaffaltii kana akka argate hojii ittaalee carraa hojii biraa akka barbaadatuuf akka isa dandeessisuuf yaada keessa galchee seerichi bifa kanaan kan tumedha jechuudha. Egaa kanaan alattis faayidaaleen hojjettoonni gaafachuu danda'an jiraachuu malu akkuma dhimmichaatti. Fakkeenyaaf hojjettoonni kun boqonnaa waggaa kan hin fudhanne yoo ta'e boqonnaa waggaa isaanii kan isaan hin fudhanne qarshiitti deebi'ee qarshiitti herreegamee fakkeenyaaf waggaa tokko namni hojjete boqonnaa waggaa isaa namni hin baane boqonnaa waggaa hojjetaan muuxannoo waggaa tokko qabuuf yoo xiqqaate guyyaa 16 waggaa keessatti inni kun qarshiitti jijjiiramee 16 guyyaa 16 kun ji'a tokko soo hojjete amma argata guyyaa 16 keessatti immoo ammamtu kaffalamaaf ji'a tokkotti qarshii 3,000 yoo argate yoo ta'e guyyaa 16tti kan isaa kaffalamuu danda'u qarshiitti deebi'ee boqonnaa waggaasaas akka kaffalamuuf ni taasifamaa jechuudha. Waggaa yoo guutuu baates akkuma kana jechuudha. Fakkeenyaaf ji'a 6 kan hojjete yoo ta'e kan waggaatti boqonnaa waggaa guyyaa 16 argatu ji'a 6tti yoo deebisne guyyaa 8 jechuudha yookiin ji'a sanaa gaditti akkuma kana jechuudha. Inni kun gara maallaqaatti deebi'ee akka kaffalamuuf taasifamaa jechuudha. Kanaaf mirgoota akka kanaa gaafachuu danda'u jechuudha hojjettoonni akkuma muuxannoo isaaniitti akkuma haala isaaniitti faayidaalee garaagaraa dhaabbata kanarraa gaafachuu danda'u jechuudha. Waan bareeda kan kaastanii egaa dirqamni obbo Gammadoon seerarraan jiru seerarratti bahuu qabudha kan nu kaastanii mirga hojjetaan qabu tokkodha kan kaastanii akka waliigalaatti mirgi hojjetaan tokko qabu mee wantoota gurguddoo ijoodha jettan nu kaasaati dirqamas akkasuma. Egaa labsii amma kaasne labsii 1156 bara 2011 ba'e labsii hojjetaaf hojjechiisaa keessatti mirgoonni akkasuma dirqamoonni hojjetaas ilaallatan hojjechiisaas ilaallatan tarreeffamanii jiru. Mirgoota kanneen keessaa ijoo tuquudhaa fi labsicha keeyyata 12 irratti fakkeenyaaf akka mirga hojjetaatti yookiin akka dirqama hojjechiisaatti wantoonni tarreeffaman jiru. Fakkeenyaaf hojjechiisaan tokko hojjetaadhaaf hojii kennuu qaba. Hojii irratti waliigaltee hojii isaanii keessatti gahee hojii isaaf kenname qabatamaanis hojii sana akka hojjetu hayyamuufii qaba jechuudha. Hojii kennuufii qaba. Meeshaalee wantoota garaagaraa meeshaalee dheedhii haa ta'u akkasuma immoo wantoota ittiin hojii sana hojjechuudhaaf hojjetaa sana dandeessisanis guutuufii danda'uu qaba jechuudha. Kana malee miidhaan hojiirraa akka irra hin geenye hojjetaa tokkoof wantoonni eegumsa taasisan kan harkatti godhaman ta'uu danda'a kan miilatti godhaman ta'uu danda'a balaan hojiirraa akka hin dhaqqabne akkuma amala hojichaatti hojjechiisaan tokko hojjettoota isaatiif dhiyeessuu danda'uuf qaba jechuudha akka dirqamaatti. Kanaan ala immoo mirga hojjetaa keessaa inni tokko kaffaltii bu'uura waliigaltee hojii isaatiin yookiin bu'uura waliigaltee gamtaatiin faayidaalee fi mindaa akkasuma kaffaltiiwwan garaagaraa argachuu qabu yeroo isaa eegee
kaffalamuufii danda'uu qaba jechuudha. Mirgoota hojjetaa keessaa isa tokko kana. Inni kan biraa hojjechiisaan tokko hojjetaa isaatiif mirga namoomaa isaa kabajuu qaba. Gochaan hojjechiisaan taasisu kamiyyuu mirga hojjetaa mirga namoomaa kan jennu akka nama tokkotti kabajaan isaa eegamee akka hojjetuuf hojjechiisaan dirqama kana qaba jechuudha. Mirga kana eeguudhaaf dirqama qaba. Kanaan ala mirgoota garaagaraa qaba hojjetaan. Fakkeenyaaf ragaa muuxannoo hojiisaa hojjechiisaarraa yeroo barbaadetti gaafatee argachuudhaaf mirga qaba jechuudha. Akkasuma immoo hojjechiisaan wantoonni raawwachuu hin qabne mirga hojjetaatti darbuu hin qabu jedhamee kan teechifaman gochaaleen hojjechiisaan tokko akka hin raawwanne dhorkaman jiru. Fakkeenyaaf labsii hojjetaaf hojjechiisaa kana keewwata 14 jalatti muraa tokko jalatti wantoonni tarreeffaman jiru. Akka fakkeenyaatti kaasuudhaaf hojjettoonni mirgoota adda addaa qabu. Fakkeenyaaf mirga waldaan gurmaa'uu karaa seera qabeessa ta'een mirga isaanii gaafachuu gurmaa'anii gamtaadhaan mirga isaanii gaafachuu kan kana fakkaatan mirgoota qabu. Mirgoota kana kabajuudhaaf hojjechiisaan dirqama qaba jechuudha. Fakkeenyaaf hojjetaan sababa mirga isaa gaafateef tarkaanfii irratti fudhachuurraa of qusachuu qaba jechuudha. Kanaan ala ammas loogii hojjettoota jidduutti uumuu irraa of qusachuu qaba hojjetaan tokko hojjechiisaan tokko. Loogiin kun kallattii adda addaatiin ibsamuu danda'a. Fakkeenyaaf hojjettoota dubartootaa sababa koorniyaattiin qofa mindaadhaan yoo wal caalchisa ta'e yookiin immoo sababa kan kana fakkaatan loogii kan raawwatu yoo ta'e egaa kallattii koorniyaa qofa miti. Kallattii amantiitiin, yaada siyaasaatiin, qaama miidhaa qaamaatiin ta'uu danda'a, lammummaadhaan ta'uu danda'a. Kan kana fakkaatan loogii sababoota kana bu'uureffate taasisuurraa hin dhorka jechuudha labsiin kuni. Kanaan ala waligaltee hojii karaa seeraan alaa adda kutuu hin qabu kan jedhurre akkuma kan dirqama hojjechiisaarra kaa'amedha jechuudha. Egaa labsii amma caqasne keewwata 24 irraa jalqabee amma keewwata 29tti sababoonni hojjechiisaan tokko waligaltee hojii akka addaan kutu seeraan beekamtiin yookiin immoo hayyamni kennameef akka mirgaatti kan kennameef jira. Sababoota garaagaraatu jiru. Fakkeenyaaf hojjetaan balleessaa yoo raawwate hanqina naamusaa garaagaraa labsicha irratti tarreeffaman jiru. Isaan kana yoo raawwate hanqina gahumsaa yoo qabaate yookiin immoo akka dhimma amma ilaalle irratti agarsiifame hojicha dhaabuu kan barbaadu yoo ta'e yookiin yoo kasaare waligaltee hojii adda kutuu danda'a jechuudha. Bu'aa adda addaa kan hordofsiisu yoo ta'e illee. Sababoota kanaan alatti bakka sababoonni kun hin jirretti waligaltee hojii adda kutuurraa akkasuma of qusachuu qaba jechuudha hojjechiisaan tokko. Hojjechiisaanis immoo hojii isaa kabajee ofii isaatii nama biraa hojjechiisuu hin danda'u, bakka buusee hojjechiisuu hin danda'u, ofii isaatii waligaltee hojii irratti dirqamatti kenname raawwachuudhaaf dirqama irra kaa'a jechuudha labsiin kun keewwata 13 jalatti. Kanaan ala immoo hojjetaadhaaf dirqamoota kennaman keessaa tokko ajaja hojjechiisaa fudhachuu qaba. Akkaataa hojiin sun itti hojjetamu sa'aatii hojii kan kana fakkaatanii wal qabatee ajajni kennamuuf sun seera jiru kan hin faalleessine yoo ta'e ajaja sana fudhatee akkaataa ajaja sanaatiin hojii hojjechuu qabu raawwachuu qaba jechuudha. Kanaan ala hojjetaan dirqamoota qabu keessaa inni tokko qabeenya dhaabbatichaa kunuunsee qabachuu akkasuma immoo wantoota balaa hojiitiif isa saaxiluu danda'an irraa of qusachuu. Balaan hojii yeroo uumamus isa irratti yookiin immoo nama isa waliin hojjetu irratti yookiin qabeenya dhaabbatichaarra miidhaan yeroo ga'u kana keessatti deeggarsa irraa eeggamu taasisuu. Dursees hubannoo odeeffannoo qaba yoo ta'e qaama ilaallatuuf dirqama beeksisuu. Kanneen kana fakkaatan akka mirgaa fi dirqama bitaa mirgaatti kaasuu dandeenya jechuudha. Yeroo tokko tokko hojjetaan yoo hojiin akka malee kan itti baay'atu ta'e yookiin immoo mirgi isaa hin sarbamu ta'e hamma hiriira bahuutti hamma mormii isaa dhageessisuutti seerri idil addunyaa hojjettoota ILO kunniin kaasa. Kanneen kan fakkaatan kun yoo biyya keenya keessatti fudhataman arganne beekamtii seeraa qabu. Hojjetaan tokko mirgi isaa yeroo sarbamutti yookiin immoo gaaffii mirgaa yeroo qabaatutti wanti akka sirratuuf akka fooyya'uuf barbaadu yeroo jiraatu karaa ittiin gaafachuu danda'u seera keenya keessatti
sirni adda addaa diriireera taa'ee jira jechuudha. Tokko karaa seeraatiin qaamolee akka mana murtii boordii dhimma hojjetaa fi hojjechiisaa waltaasisaa kan jennu biiroo dhimma hojjetaa fi hawaasummaa keessatti gurmaa'insi falmii hojii uumaman furuudhaaf teechifamee jira. Kanaaf karaa kanaan adeemuudhaan falmii hojii qabu dhiyeeffachuu danda'a. Inni kun filannoo isa tokko jechuudha. Filannoon inni lammataa akka amma ka'e gamtaadhaan ta'ee hojjetaan karaa mirga isaa ittiin kabachiifachuu danda'u adeemsa seerri teechisee jira jechuudha. Fakkeenyaaf hojii dhaabuudhaan. Adeemsi hojii dhaabuu kun seericha irratti adeemsa akkamii dura filannoowwan biroo jiran hordofuu akka qabu qaama ilaallatu beeksisuu akka qabu dirqamoonni garaagaraa hojjechiisaa irra seerichi kaa'u jira. Dirqamoota kana erga bahatee booda adeemsa isaa eegee hojii dhaabuudhaan mirga isaa kabachiifachuuf adeemuu danda'a jechuudha. Hojjechiisaa irratti dhiibbaa uumuudhaaf fakkeenyaaf mindaan naaf haa dabalamu kan jedhu yoo ta'e gaaffiin hojjettoota mindaa isaanii kana mindaa hojjettoota akka dabaluuf jalqaba adeemsota qaama ilaallatu beeksisee adeemsota biroo eeguu qabu eegee seericha irratti kanneen taa'an jechuudha. Hojjetaan gamtaadhaan fakkeenyaaf hojii dhaabuudhaan yookiin sa'aatii hojiirraa amma ta'e amma murtaa'e hir'isanii hojjechuudhaan ta'uu danda'a. Hojjechiisaa irratti dhiibbaa uumuu danda'u jechuudha akka gaaffii isaanii deebisuuf. Hojjechiisaanis akkuma kana hojii cufuudhaan mirga isaa kabachiifachuu hin danda'a. Seerichi adeemsota barbaachisaan taa'an jiru dhaabbaticha cufuudhaan yeroo murtaa'eef hojjettoonni wanta hojjechiisaan gaafatu sana akkuma hojjetaanis mirga qabu yookiin gaaffii qabaatu hojjechiisaanis gaaffii qabaachuu danda'a hojjettoota irraa kan barbaadu jechuudha. Kanaaf dhiibbaa karaa seera qabeessa ta'een uumuudhaaf adeemsa kana hordofee hojjechiisaanis mirga isaa kabachiifachuu ni danda'a jechuudha. Akka dirqamaatti hojjetaa waan beekuu qabu waan gochuu hin qabne akka seeraatti inni taa'ee jira dirqama. Hojjetaan tokkoffaa mirgoota hojjechiisaa kabajuu qaba kan olittis kaasne fakkeenyaaf hojii isaa ciminaan karaa bu'a qabeessa ta'een hojjechuu isaan kun akkuma jirutti ta'ee hojjetaan tokko gochaan raawwachuun hin qabne jedhamanii kan tarreeffaman jiru. Fakkeenyaaf labsicha keewwata 14 muraa 2 jalatti qabeenya dhaabbatichaa haala kamiiniyyuu miidhaan akka irra hin geenye kunuunsa taasisuufi qaba. Qabeenyicha akkasuma immoo eeguu qaba. Fudhachuus hin qabu. Hayyama dhaabbatachaatiin alatti qabeenya dhaabbatichaa dantaa dhuunfaa isaatiif oolfachuu yookiin immoo fudhachuu irraa of qusachuu akka qabu wantoonni kun tarreeffamanii jiru. Kanaan ala bakka hojiitti sa'aatii hojiitti walgahii taa'u irraa of qusachuu akka qabu. Sa'aatiin hojii yeroo hojiiti hojjettoonni gaaffiis yoo qabaatan dhimma mirgaa yoo qabaatan yookiin immoo akka waldaa hojjetaatti yeroo walgahii gochuu barbaadan sa'aatii hojiitiin ala akka ta'uu qabu. Bu'a qabeessummaa oomishtummaa dhaabbatichaa irratti haala dhiibbaan geessisneen ta'uu akka qabu. Kanaan alattis sa'aatii hojiitti bakka hojiitti wantoota nama macheessan yookiin immoo baalota sammuu nama hadoochan qorichoota bifa garaagaraa fudhatanii bakka hojiitti argamuu irraa of qusachuu akka qaban machaa'u isaan kun dhorkaa akka ta'an kallattiin irree wantoonni kun hojiirra kan gaggeessisan akka ta'e labsichiin kaa'aa jechuudha. Kanaan ala ammas fakkeenyaaf sababni gahaa yeroo jiraate qorannoowwan garaagaraa qorannoowwan akka taasisan qorannoo HIVtiin alatti hojjetaan qorannoowwan akka taasisan dhaabbatichi gaafachuu yookiin immoo akka mirgaatti hojjetaanis akka dirqamaatti isa kana raawwachuu akka qabu. Kanaan ala wantoota balaa hojiirraa akka uumaman saaxilan irraa of qusachuu yookiin immoo meeshaalee balaa hojiirraa ittisuudhaaf dhaabbatichi dhiyeessu sirnaan itti fayyadamuu isaan kun akka dirqama hojjetaan bahachuu qabutti kan tarreeffamanidha jechuudha. Gochaa kanneen raawwachuu dhabuun hojjetaa waliigaltee hojii isaa kallattiidhaan hojjechiisan akka addaan kutu kan aangeessudha jechuudha. Yeroo tokko tokko hojjetaa mindaa irraa muruun hin mul'ata. Kaffaltima kanallee harkaa qabuun waan garaagaraa tarkaanfii waan garaagaraa hojjechiisaa yeroo fudhatu argina.
mindaan hojjetaa tokko haala kamiin kaffalamaa haala kamiin immoo mindaan hojjetaa tokko irraa muramuu danda'a qabamuu danda'a. Mindaa wajjin walqabatee labsichi keewwata 53 amma keewwata 60tti wantoonni tarreessee jira. Mindaa yeroo jennu gaa mindaan kaffaltii hojii hojjetameef hojjetaa tokkoof kaffalamudha. Bifa hedduun hiikamee jira labsii kanarratti hojiin hojjetamneef mindaan hin kaffalamu jechuudha. Kana jechuun hojjetaan tokko guyyaa tokko yoo hafe guyyaa lama yoo hafe guyyaa hafe kanaaf yeroo hojiin argames hojiin hojjenne yoo ta'e bakka hojiitti argamuun qofti gahaa miti hojiin hojjenne yoo ta'e inni kun mirkanaa'uu dandeenyaan mindaan hin kaffalamu jechuudha. Kana jechuun hojjechiisaan isa kana mirkaneessuudhaan hojii hojjetamuu dhabuusaa mirkaneessuudhaan hojjetaa sanaaf mindaan kaffalu hin jiraatu jechuudha. Kanaaf hojii hojjetameef kan kaffalamudha kan jedhu inni tokko qabxii ijooni. Kanaan ala hojii yeroo hojjetame hojjetaa sanaaf akka mirgaatti fudhatamaa jechuudha. Mindaanis ta'e faayidaaleen garaagaraa hojjettootaaf bu'uura waliigaltee hojiitiin kaffalaman isa kana kabajee yeroo isaas guyyaa isaas otoo hin dabarsiin egaa mindaan akka labsii kanaatti ji'aan kaffalamuu danda'a. Torbanii kaffalamuu danda'a guyyaan illee kaffalamuu danda'a akka waliigaltee hojjetaa fi hojjechiisaan waliigaltee qacarrii keessatti raawwataniin yookiin immoo waliigaltee gamtaatiin murtaa'uu danda'a yeroo mindaan itti kaffalamu. Kanaaf yeroo itti kaffalamuu kana kabajee raawwachuun dirqama hojjechiisaati jechuudha. Hojii hojjetameef mindaa hojjetaa sanaa qabuudhaaf hojjechiisaan akka qajeeltootti mirga akka hin qabne labsiin kun hin kaa'e jechuudha. Haalonni addaa garuu jiru. Labsii kana keessatti hojjechiisaan mindaa hojjetaa hir'isuu kan danda'u yookiin immoo mindaa isaa qabamuu haalli itti danda'u haalonni murtaa'an jiru jechuudha. Inni kun seeraan waliigaltee gamtaatiin yookiin immoo ajaja mana murtiitiin yoo ajajame qofa jechuudha. Sababoota kanaan ala yeroo ifatti haala kanaatiin yeroo ragaan kana qabuun alatti hojjechiisaan kaka'umsa isaatiin mindaa hojjetaa qabu yookiin hir'isuu hin qabu. Fakkeenyaaf idaan waan irra jiruuf yookiin immoo meeshaa dhaabbatichaa waan miidheef kan kana fakkaataniif jedhamee yeroo mindaan qabamu hin jira jechuudha hojjechiisaadhaan. Isaan kun sirrii miti jechuudha. Seeraan waliigaltee gamtaatiin yookiin hojjetaan sun mataasaa yoo irratti waliigale jechuudha. Yookiin immoo ajajni mana murtii mindaan hojjetaa tokko akka qabamu ajajni mana murtii yeroo jiraateen alatti hojjechiisaan kaka'umsa isaatiin mindaa hojjetaa qabuu hin danda'u. Hangi inni qabuu danda'u seericha irratti ifatti tumameera. Ajaja mana murtiitiin illee yoo ta'e seeraan illee fedhii hojjetaa sanaatiin illee yoo ta'e 1/3 mindaa hojjetaa sanaa kan hin caalle ta'uu qaba. Mindaan sababa idaatiinis sababoota garaagaraatiin hojjetaa irraa hir'ifamuu danda'u. 1/3 mindaa hojjetaa sanaa haala kamiiniyyuu caaluu akka hin qabne seerichi hin kaa'e jechuudha. Baay'ee bareeda obbo Milkii guddaa isin galateeffadha. Keessattuuyyuu hojjetaan tokko torbanitti guyyaatti sa'aatii meeqa hojjetutu irraa eegamaa hojjetaan tokko immoo sa'aatii dabalataa yookiin oovartaayimii yoo hojjetuuf dirqamaayii yoo dirqame akkam ta'a waan jedhus boqonnaan torbanii boqonnaan waggaa qabu hoo akkamitti ilaalamaa fi waan jedhu mee kaasa kanas. Baay'ee gaariidha. Labsii hojjetaaf hojjechiisaa keewwata 61 jalatti sa'aatiin idilee hojii jedhamee kan teechifamee jira. Sa'aatii 8 taa'ee jira. Sa'aatii hojii idilee kana haala kamiiniyyuu caalchisuun akka hin danda'amne dhaabbanni tokko fedhii hojjetaa yoo jiraate illee sa'aatii 8 oliif hojjetaa tokko hojjechiisuuf qacaruu hin danda'u. Ifatti seeraan taa'ee jira jechuudha. Inni kun guyyaatti. Torbanitti immoo sa'aatii 48 caaluu hin danda'u sa'aatiin hojii idilee hojjetaa tokko. Haalli addaa sa'aatii hojii idilee kana olitti hojjetaa hojjechiisuu hin danda'amu. Sa'aatii hojii dabalataa kan jennu. Inni kun sababoonni mataa isaa danda'a yoo jiraate sa'aatii hojii dabalataa yookiin immoo overtaayimii isa jennu kan dhaabbata hojjechiisaatiin kaffaltiin dabalataa kaffalamee fi hojjetaa tokko guyyaatti sa'aatii 2 dabalataan jechuun sa'aatii 8 sa'aatii idilee yoo ta'e sa'aatii 10 jechuudha. Sa'aatii 2 yeroo daballu overtaayimii isa jennu kana yookiin immoo sa'aatii hojii dabalataa
hojjechiisuu danda'a jechuudha. Inni kun haala kamiiniyyuu sa'aatiin hojii dabalataa kun ji'a tokko keessatti sa'aatii 20 caalu akka hin qabne, waggaa tokko keessatti immoo sa'aatii 100 caalu akka hin qabne labsiin kun ni ka'a. Sababoonni hojii dabalataa hojjetaan tokko hojjechuudhaaf akka dirqamu seerichi taasisu jiru. Sababoonni kun ifatti ta'anii jiru. Fakkeenyaaf balaan hojii kan dhaqqabe yoo ta'e sababni humnaan olii dhaabbanni hojjechiisaa sun sa'aatii idilee hojjechuudhaan hojii sanatti bu'a qabeessa akka hin taane isa dirqisiise yoo jiraate, hojii ariifachiisaan yeroo jiraatu jechuudha. Yookiin immoo hojjetaa kan biraa hojii wal fakkaataarra hojjetu sababa dhukkubaatiin ta'uu danda'a, sababa garaagaraatiin hojiirraa kan hafe yoo ta'ee fi hojjetaa sana bakka buusuudhaaf hojjetaa isa kan biraa sa'aatii dabalataa guyyaatti sa'aatii 2 hin caalle dhaabbanni hojjechiisaa tokko hojjetaa isaa akka hojjetu dirqisiisuu danda'a jechuudha. Egaa sa'aatii hojii dabalataa kanatti akkuma walitti kaasne kaffaltii kan mindaatiin alatti sa'aatii dabalataa hojjeteef kaffaltiin addatti kan kaffalamu akka ta'e, kaffaltiin kunis meeqa akka ta'e sa'aatii idileetti kaffaltii kaffalamu akkuma sa'aatii isaatti 1.5 yookiin 2 yookiin hanga 2.5tti kaffaltii idilee kaffalamuuf sanaan baay'ifamee akka kaffalamuufi danda'u seerichi kaa'ee jechuudha. Kanaan alatti hojjetaan kamiyyuu boqonnaa qabaachuu akka qabu labsiin kun hin kaa'a. Boqonnaan kun boqonnaa gosa garaagaraatu jiru. Labsii kana keessatti fakkeenyaaf boqonnaa torbanii an jennu jira. Boqonnaan torbanii torban tokko keessatti hojjetaan tokko guyyoota 6 yoo baay'ate guyyaa 6 hojjechuuf dirqama. Kana jechuun sa'aatii 24 walitti aanuuf kan addan ciccinneef boqonnaa torbanii argachuu akka qabu labsiin kun ifatti kaa'ee jira jechuudha. Amma danda'ametti guyyaan boqonnaa torbanii kun sanbatarra bu'uu akka qabu, yoo sababni ulfaataan akka walitti kaasne hojichi ariifachiisummaa isaa balaa yookiin immoo sababa naannawaa hojiitti rakkoowwan uumamanii yoo ta'een ala guyyaa sanbatarra bu'uu akka qabu dilbata jechuudha. Akka kanatti labsichi kaa'ee jechuudha. Boqonnaan inni kan biraa boqonnaa guyyaa ayyaanaa kan jennu jira. Guyyaa ayyaanaa akka biyyaatti guyyaa ayyaanaa jedhamanii kalaandariin guyyoota itti cufaman irratti hojjetaan kamiyyuu hojii seenuudhaaf dirqamu akka hin qabne guyyaa boqonnaa guyyaa ayyaanaa argachuu akka qabu labsiin kun keewwata 74 irratti ifatti kaa'ee jira jechuudha. Yoo hojjete dabilii kaffalamaaf. Yoo hojjete immoo sa'aatii hojii fakkeenyaaf sa'aatii 2 hojjete yoo ta'e yookiin immoo sa'aatii 5 hojjete yoo ta'e sa'aatii 5 kana keessatti kaffaltiin idilee kaffalamuuf meeqa akka ta'e hin beekama. Kan ji'aarraas kan torban irraas gara sanatti hir'ifame jechuudha. Isa kana lamaan baay'ate akka kaffalamuuf labsiin kun keewwata 74 jalatti kan kaa'u jechuudha. Kan biraa boqonnaa waggaa isa jennudha. Boqonnaa waggaa hojjetaan kamiyyuu akka mirgaatti waggaatti boqonnaa waggaa guyyaa yoo xiqqaate guyyaa 16 argachuu akka qabu muuxannoo isaa irratti kan hundaa'udha inni kun. Muuxannoo tokkoon waggaan 2 hammuma dabalu guyyaan boqonnaa waggaa kun guyyaa tokkoon akka dabalaa deemu labsiin kun hin kaa'e jechuudha. Kanaaf hojjetaan tokko fakkeenyaaf yoo xiqqaate guyyaa 16 waggaa keessatti boqonnaa waggaa argachuu qaba jenneerra waggaa 2 dabalataan yoo hojjete waggaa 17 ta'aaf jechuudha. Waggaa 4 yoo hojjete guyyaa 18 ta'aaf jechuudha. Kanaaf akka kanatti dabalaa adeema. 30 irratti dhaabbata. Hanga 30tti deemuu akka danda'u labsiin kun hin kaa'a. Akkuma dhaabbatichaatti garuu waliigaltee gamtaa yoo qabaatan waliigaltee qacarrii keessattis yoo ibsame kanaa ol ta'uu danda'a jechuudha. Inni kun isa xiqqaadha. Labsichaan kan taa'e kun kanaa gadiin ta'uu hin danda'u kan jedhu kan agarsiisu malee guyyaa 30 ta'uu danda'a waliigaltee gamtaa dhaabbata tokkootiin yookiin immoo dambii dhaabbanni tokko qabuun waliigaltee dhuunfaa yookiin immoo qacarrii jiruunis boqonnaa waggaa guyyaa 30 kan jedhu jiraachuu danda'a. Yeroo sanatu raawwatiinsa qaba jechuudha. Kan biraa hayyamoonni biraallee jiru. Fakkeenyaaf hayyama yeroo dhukkubaa nama dhukkubsatee hayyama dahumsaa dubartiin takka waggaa deessu hayyama hawaasummaa keessatti du'a cidha kan fakkaatan kun jiru kunoo akkamitti ta'an seera keessatti.
hayyamoonni biroo jiru akka hayyamaatti hojjetaan tokko gaafate kan kennamuuf jechuudha. Isaan kun tokko fakkeenyaaf akkuma amma ka'e hayyama yeroo dhukkubaa kan jennu hojjetaan tokko kan dhukkubsate yoo ta'e kun sababa humnaa olii waan ta'eef dhaabbata yaalaa beekamtii mootummaa qabu kamirraayyuu ragaa yoo dhiyeesse hanga dhukkubbiinsaa sun tureef yookiin immoo hanga manni yaalaa sun siikliivii isa jennu hayyama ragaa kenni ragaa guyyoota amma kanaatiif boqochuu qaba kan jedhus haala agarsiisuun guyyoota kennamaniif sanaaf hayyama qabaa jechuudha. Dhaabbanni hojjechiisaas isa kana hayyama sana ragaa sana fudhatee hojjetaa sanaaf yeroo boqonnaa yeroo yaalaa kana kennuuf dirqama qabaa jechuudha. Egaa amma rakkoon asirratti jiru inni tokko ragaan mana yaalaa dhuunfaarraa yoo dhufe hin fudhadhu dhaabbileen jedhan jiru. Hospitaala mootummaarraa ragaa dhiyaatu malee ragaa kana hin fudhannu kan jedhan jiru. Inni kun waliigaltee gamtaa keessatti yoo teechifameen alatti labsii kanarra kan taa'e manneen hojii mana yaalaa kamiyyuu mootummaarraa beekamtii qabuun ragaa kennamu yoo ta'e dhaabbanni hojjechiisaa ragaa hayyama yaalaa sana fudhatee boqonnaa akkaataa sanaan hojjetaa sanaaf kennuu qaba bifa jedhuun labsichi hin kaa'a jechuudha. Kana malee yeroo ammamiitiif kan jedhu fakkeenyaaf hojjetaan tokko yeroo dheeraaf dhukkubsachuu danda'a. Labsicha irratti kan taa'e hanga yeroo waggaa tokko keessatti baatii 6 kan hin caalle dhaabbanni hojjechiisaa tokko hayyama yeroo wal'aansaa kana kan kennu jechuudha. Ji'oota 3 jalqabaatiif mindaasaa guutuu kaffalaa fi ji'oota ittaanan 2 mindaasaa gartokkee parsantii 50 kaffalaa. Ji'oota hafan immoo 3 mindaa osoo hin kaffaliin ji'a jalqabaa mindaa parsantii 100 ji'a lammaffaa fi sadaffaa 50% akkasuma immoo ji'oota 6 keessa ji'oota 3 gara dhumaa jiran immoo mindaa malee hayyama yaalaa kana kennuufi akka qabu kan kaa'u jechuudha. Kan biraa hayyama da'umsaati. Labsii kanarratti ji'oota 4 ji'a 1 yookiin guyyaa 30 da'umsa dura guyyoota 90 immoo da'umsa booda dubartiin tokko sababa da'umsaatiin hayyama argachuu akka qabu hin kaa'a. Kanneen biroos akkuma kana jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa 3 sababa maatiitiin du'a nama fira dhiyootiin akkuma kana hayyamni hawaasummaa kennamuufi akka danda'u fakkeenyaaf firri dhiyoosaa yoo boqote hanga sadarkaa lammaffaatti bifa jedhuun kaa'a labsichi. Fakkeenyaaf obboleessa abbaa haadha daa'imaa hanga fira sadarkaa lammaffaatti hayyamni guyyaa 3 hayyamni hawaasummaa kennamuufi akka qabu labsiin kun hin kaa'a jechuudha. Obbo Milkii Mukriyaa Instituutii Leenjii fi Qorannoo Seeraa Oromiyaatti leenjisaa fi akkasumas ogeessa seeraa dhimma mirga hojjetaa fi hojjechiisaa irratti yaada bal'aa waan nu kennitaniif maqaa dhaggeeffattootaatiin maqaa OBN'n galateeffadha. Qophiin kun qophii Instituutii Leenjii fi Qorannoo Seeraa Oromiyaa dhaabbata hojjettoota idil addunyaa ILO fi walta'iinsa OBN'tiin isinii qophaa'u har'aaf kan qopheessine kanuma dhaggeeffattoota keenya nu faana turuu keessanii galata qabdu. Qophiileen OBN'tti fuufuu nu gamanumaan nagaatti jenna. Kun marii kallattii gaaddisa seeraati. Qophii kanaan dhimmoota seeraa irratti hawaasaaf hubannoon ni uumama. Qophiin kun kan isin bira ga'u walta'iinsa OBN fi Instituutii Leenjii Ogeessota Qaamolee Haqaa fi Qorannoo Seeraa Oromiyaa dhaabbata hojjettoota idil addunyaa ILO waliin ta'uun hubannoo seeraa qabaachuun yakkaa fi rakkoo nama baraara. Seera beekuun qaroomina. Seerri waan hunda. Gaaddisa seeraa. Gaaddisa seeraa.